موقتا أيوة مقالة سوسيتي في نانو سيدرات مرا حواسني أورمو أيوة كريدي قرص أمتا أو أمين وجين تون مقالة سوسيتي هقايا خلشان بركم لما في ديدمي توكو واري بود ساعتي لما إيقلني سغنتا تنسو أمين مري حواسا في قبي بشننا أدى قبي سني كبجان إسنا فيراني جرو آرتسي آلت دنكو جمال كودي فيلم داوي تاسايسن بشنن سيسوف قبي ساني تماني جرو حواس نرمو مقالة سي فولس ورزنجتن وماها نبراسكا في غرينلاند نبراسكا قبي كنوچم نهر ماتو دايركترين او امن محمد عبدوش غلالان مومي او امن دجني غوتما زاك دوبي في اكسمس كيسموني بروني ارغمو تيسون استوني كريكوت 300 سيرفيس سوسيتي ايوه ودفنو دبلتاتيف لكوف سبلبلا كنين كوريك انديسيتو سغنتيچا كنمو ندندس 71281439 حال يرو أرومو في أروميا ركي ولون هامريان ميديا أمة بلا أو أمن نفتمسا خريك اندستو سلمتشا سوسيتي أيوة USA أشما أكم جرتو خبرتوتا داوتوتا أورميا ميديا نيتورك أدو إجوتي نسنتيما أنيما أمري إجو خيني جرقباتين وبون إدوان توتا جفتي مرينا مسافي جالل أمتاتين دبالمي gaggeessaa jiraachuun himame godina qeellam wallaggaatti waboon magaalota garagaraa yoo to'atuu fi ummata bal'aa wajjiin marii yoo gaggeessu suur sagaleedhaan mul'atee jira. Korri miseensota adda bilisummaa Oromoo kutaa Kanaadaa konyaa gadaa bilisummaa magaalaa Edmontonitti gaggeeffamaa jira. Miseensonni kutaa Kanaadaa keessatti argaman konyaalee garagaraa 10 kuticha keessatti argaman keessa kan irratti argaman yoo ta'u hoogganni olaanaan adda bilisummaa Oromoos qaamaanii fi bakka jiran irraa sarara zuumiidhaan irraa qooda fudhatanii jiru. barattoonni yuunivarsiitii naannoo Amaaraa yuunivarsiitii Dabra Taaboor keessatti baratan rakkoo hammaataa keessa jiraachuu himani. Rakkoon kunis kan mudate waraanni mootummaa Bilxiginnaa humnoota TDF'n yoo booji'amu humnoonni addaa naannoo Amaaraa fi raayyaan ittisaa wal afaan deebi'uun walitti dhukaasuu hordofeeti. barattoonni kunneen yeroo ammaa mooraa irraa bahanii gara maatii galuuf yaalanis gariin rakkoo maallaqa tiraanspoortiitiif saaxilamuu dubbatu. Waraanni waliinii Itoophiyaa diinagdee biyyattii laamsheessaa jiraachuu dhaabbileen garagaraa ibsaa jiru. Qaala'insi jireenyaa fi gatiin meeshaalees guddina diinagdee waliin dabalee lammiilee biyyattii rakkoo jireenyaatiif saaxilee jira. Economistiin Ameerikaa Steven Henk qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa waggaatti dhibbeentaa 52.5 dabaluun ol ka'iinsa guddaa irra gahee jira jedhe. Godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti kaadiriin Bilxiginnaa dirqamaan gara adda waraanaatti akka deeman uummata dirqisiisaa jiraachuun gabaafame. Lolli naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa gidduutti adeemsifamaa jiru daran hammaatee waraanni Tigraay naannoo Amaaraa seenuun magaalota hedduu dhuunfachuun isaa kaadirii Bilxiginnaa hedduu rifaasisee jira. Akkuma waraanni Tigraay naannoo Amaaraa seeneen magaalota hedduu qabachuun dhagaamee irraa eegalee dirqamaan akka uummanni duuluu taasifamaa jiraachuu maddeen keenya godina Walloo irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise ifoomsani. Ijoo keenya xumuraatiin godaantonni lammiilee Afrikaa kanneen Liibiyaa irraa gara Awurooppaa imalaa turan galaana Meeditiraaniyaanii qaxxaamuraa osoo jiranii bidiruun bishaan keessa dhidhimuun lubbuun namoota danuu dabruun dhagayame.
lammiileen kunneen baay'inni lakkoofsa isaanii 400 yoo ta'an isaan keessaa lubbuun kan hafe nama tokko akka ta'ee fi kanneen hafan namoonni 399 bishaanitti dhumanii jiraachuu miidiyaaleen idil addunyaa gabaasaa jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon ammaaf qabanne kan hanga ammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'inni oduu kanneenii oduu idilee galgalaa keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a gama hiyyaan nagaatti. Hawaasa Oromoo kutaa Ayiwaa magaalaa Suusiitii fi naannoo Sigiratti mara. Hawaasni Oromoo Ayiwaa koree deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'uun magaalaa Suusiitiitti hagayya 15 bara 2021 waaree booda sa'aatii 2 eegalanii sagantaa tumsa OMN marii hawaasaa fi qophii bashannanaa addaa qopheessanii kabajaan isin affeeranii jiru. Artisti Yaallet Dinquu Jamaal Goodii fi daawwit taasisaa isin bashannansiisuuf qophii isaanii xumuranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Seafalls, Worthington, Omaha, Nebraska fi Greenland, Nebraska qophii kanarratti ni hirmaatu. Daayireekteriin OMN Mohammad Abdosh, Gulaalaan Muummee OMN Dajanee Guutamaa, Zaak Duubee fi akkasumas keessummoonni biroo ni argamu. Teessoon Istoonii Creek Hotel 333 Suusiitii Ayiwaa. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneen koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu ni dandeessu. 7122814394 7125779445 haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa Teessoon Istoonii Creek Hotel 333 Suusiitii Ayiwaa. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneen koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu ni dandeessu. 7122814394 7125779445 haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon haa mari'annu. Miidiyaa uummata bal'aa OMN'if tumsa. koree qindeessituu sagantichaa Suusiitii Ayiwaa USA. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijootiin isinitti himaa Annaimaa Umari. Ijoo keenya jalqabaatiin waboon iddoowwan to'ate cufatti marii naamusaa fi jaalala uummataatiin dabalame gaggeessaa jiraachuun himame. Godina Qeellam Wallaggaatti waboon magaalota garaagaraa yoo to'atuu fi uummata bal'aa wajjin marii yoo gaggeessu suur sagaleedhaan mul'atee jira. Korri miseensota adda bilisummaa Oromoo kutaa Kanaadaa konyaa gadaa bilisummaa magaalaa Edmontonitti gaggeeffamaa jira. Miseensonni kutaa Kanaadaa keessatti argaman konyaalee garaagaraa 10 kuticha keessatti argaman keessa kan irratti argaman yoo ta'u hoogganni olaanaan adda bilisummaa Oromoos qaamaanii fi bakka jiran irraa sarara zuumiidhaan irraa qooda fudhatanii jiru. Barattoonni yuunivarsiitii naannoo Amaaraa yuunivarsiitii Dabra Taaboor keessatti baratan rakkoo hammaataa keessa jiraachuu himani. Rakkoon kunis kan mudate waraanni mootummaa Biltsiginnaa humnoota TDF'n yoo booji'amu humnoonni addaa naannoo Amaaraa fi raayyaan ittisaa wal afaan deebi'uun walitti dhukaasuu hordofeeti. Barattoonni kunneen yeroo ammaa mooraa irraa bahanii gara maatii galuuf yaalanis gariin rakkoo maallaqa tiraanspoortiitiif saaxilamuu dubbatu.
Waraan waliin Itoophiyaa diinagdee biyyattii laamsheessaa jiraachuu dhaabbileen garaagaraa ibsaa jiru. Qaala'insi jireenyaa fi gatiin meeshaalees guddina diinagdee waliin dabalee lammiilee biyyattii rakkoo jireenyaatiif saaxilee jira. Ikoonomistiin Ameerikaa Steven Henk qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa waggaatti 52.5 dabaluun ol ka'iinsa guddaa irra gahee jira jedhe. Godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti kaadiriin bilxiginnaa dirqamaan gara adda waraanaatti akka deeman uummata dirqisiisaa jiraachuun gabaafame. Lolli naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa gidduutti adeemsifamaa jiru daran hammaatee waraanni Tigraay naannoo Amaaraa seenuun magaalota hedduu dhuunfachuun isaa kaadirii bilxiginnaa hedduu rifaasisee jira. Akkuma waraanni Tigraay naannoo Amaaraa seeneen magaalota hedduu qabachuun dhagaamee irraa eegalee dirqamaan akka uummanni duulu taasifamaa jiraachuu maddeen keenya godina Walloo irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbisee ifoomsani. Ijoo keenya xumuraatiin godaantonni lammiilee Afrikaa kanneen Liibiyaa irraa gara Awurooppaa imalaa turan galaana Meeditiraaniyaanii qaxxaamuraa osoo jiranii bidiruun bishaan keessa dhidhimuun lubbuun namoota danuu dabruun dhaga'ame. Lammiileen kunneen baay'inni lakkoofsa isaanii 400 yoo ta'an isaan keessaa lubbuun kan hafe nama tokko akka ta'ee fi kanneen hafan namoonni 399 bishaanitti dhumanii jiraachuu miidiyaaleen idil addunyaa gabaasaa jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun ijoon ammaaf qabanne kanan gaammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'inni oduu kanneenii oduu idilee galgalaa keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a gama hiyyaan nagaatti. Hawaasa Oromoo kutaa Ayiwaa magaalaa Suusiitii fi naannoo Sigiratti mara. Hawaasni Oromoo Ayiwaa koree deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'uun magaalaa Suusiitiitti hagayya 15 bara 2021 waaree booda sa'aatii 2 eegalanii sagantaa tumsa OMN marii hawaasaa fi qophii bashannanaa addaa qopheessanii kabajaan isin affeeranii jiru. Artisti Yaallet Dinquu Jamaal Goodii fi daawwit taasisaa isin bashannansiisuuf qophii isaanii xumuranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Seafalls, Worthington, Omaha, Nebraska fi Greenland, Nebraska qophii kanarratti ni hirmaatu. Daayireekteriin OMN Muhammad Abdoosh, Gulaalaan Muummee OMN Dajanee Guutamaa, Zaak Duubee fi akkasumas keessummoonni biroo ni argamu. Teessoon Stony Creek Hotel 300 Service Suusiitii Ayiwaa. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneen koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu ni dandeessu. 71281439 7125779445. Haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon haa mari'annu. Miidiyaa uummata bal'aa OMN'if tumsa.